Bismillah, maashaallah, tabaarakallah. Egaa hordoftoota kiyyaa haadha lulluqqii guyyaa meeqaffaa? Guyyaa arfaffaa. Mooni goonni dogongora guyyaa arfaffaadha. Maashaallah, tabaarakallah. Haala kanaan qopheeffanneetii jirra. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Isin bira akkamii dalagaan akkamii isin jaa? Na bira wallaahi laaziim kun hadha diqqoo akka sa'aatii booda diqqoo boqonnaa fudhu jechuudha. Egaa ramadaanni seenee iyyoolumaa gadi taftaf jedha. haa ta'uuti hundumaa humee adda waliin oollaa maashaallah tabaarakallaa jedha. Salaamtallee hin daganne assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jarra jirtu hordofsiin buutu bakka jirtanii fayyaa keessanii alaamanni sa'a namni keessan dalagaa fi aan akkamisin jaana baraka dansaadha alhamdulillah. Isin birallee bareeda ta'e hawwii kiyya. Egaa har'aan tana waan qalalle jedhe kun akkanatti lulluqqiin booda ruuza fooniin hojjadhee ture. Egaa lulluqqiin keenya kana fakkaataa jalqaba diqqoo kuni toora sa'aatii sagalee akkasnatti fakkaatu dogongoruu baadhe sa'a ganama mana hin turre meeshaa gara magaalaa gara nama sadii ergee ture jechuudha. Shaashamanii nama tokko ergee jira. Asaasaan nama lama ergee jira. Deebi'ee muta lama keessallee bakka lama sadii akkas teemira qoodee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya achi deebi'ee immoo ijoolleen baay'een jechuudha waan amma aspeezaa malee meeshaa kennaa hin cinqaminii suuta jettee waraabdaa ragalfattee ramadaana torbaanitti ofirraa fa'achuun jettee naan jettanii warri sagalee naa gootanii hadhaa borutti hin cinqaminii warri naan jettanii sagalee naa keettan wallaahi galatooma ulfaadhaa warri meeshaa mana na biraa qabdan jechuudha. Balee waliiwwatuun bareedaadha. Sanii viidiyoo isiniin godhini meeshaan keessan bitamee kan raawwatamellee jira kan raawwatamellee jira. Ammaan tana shoorbaa sa'aatii kanatti shoorbaa ajjaa hojjetuudha deema. Kaarotii faqaffaqee firee tokko shunkurtillee firee tokko qullubbii adillee faqaffaqee irra jechuudha. Hordoftoota kiyya dura distii irra kaa'ee gas zayitii xiqqootti godhee jira. Hadhammoo karaa kanaan godhuudha deema. Ajjaadha jechuudha. Garbuu osoo hin taane ayisaa itti aansee walumatti gizeem tokkotti godhe qullubbii adillee shunkurtillee kaarotii jechuudha. Akkanatti bulleessee asitti immoo naannoo maashiniin kun maashaallah yeroo jalqabaatiif foon illee itti daakee jira. Foon xiqqoo itti daakee shoorbatti makuu barbaade maashaallah akka dansatti daake jechuudha. Egaa kun nu bilchaatiin booda dhumaanaa bilchaatu sirriitti daake waan ta'eef rakkoo hin qabu. Akkanatti aqulaalla'ee sirriitti eeginni haga tokko xiqqoo eeginni jalaa bilchaatiin booda ajjaa kiyya irraa dhiqee qulqulleessee irraa keessaa guuree irraa dhiqeetiin itti naqa jechuudha. Hordoftoota kiyya maashaallah tabaarakallaa namni hedduun akkanatti fedhu garuu yeroo takka nama fedhuuf akkanatti dalaguun bareedaadha isinin jaa nama. Yoo barbaanne ka garbuusan yoo akkana muddama qabaadhe mootu ayisaa kana yookaan ajjaa kana sa'aatii 10 illee warra keessan haga sa'aatii 12 akka bareedatti bilchaata jechuudha. Yoo shoorbaa kan ta'e immoo ganama fakkeenyaaf gizee soo ganama jechuudha gizee sooma qabannu san achumaan zafazzafnee gara sa'aatii 8 akkasitti irra keenya ka garbuusa yoo ta'e zafazzafuun garuu dirqama. Kana garuu wanta akka sa'a 10 illee warra keessan gizee muddamaa jechuudha. Eega qulleetti sanii wajjin aqulaalla'een booda bishaan danfaatti naqee saniin booda wanti bilchaatu walitti deebina jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo maashaallah bilchaateeti jira. Ammaan tana waan na barbaachisu waan tokko itti godhaa waan akka shaboo ta'uu danda'a sukkaara osoo itti godhamu baatee bareeda garuu namni tokko hin fedhu akkasitti eega foon haga takkatti goone sukkaara ittiin godhamu. Gan kan namni waan hin feeneef deebi'ee ajjaa ootisii kana fal'aana sadii akka inni dhiqoosi wanni naa kennuuf itti dabala harcabeessaa jechuudha. Yoo akkanatti gootanii dhumarratti dhadhaa mana qabattan keessa gustan baay'ee akka bareeda. Egaa aana kanatti godhee jira ashawootti godhee amma maaliif sa'aatiin onnaan dhaqqabne waan ta'eef ajjaa kana mana ni qaba. Yogguu akkana muddamaaf akkasii ta'u ajjaa fayyadamuu dandeettan sa'a 11ttis wallaahi akka 11tti illee warra geettan bishaan danfaaf sirri jala kennaan sa'a 10 bakka sa'a 10tti illee gootan bareeda kaxaasaa kan osoo hin ta'in ajjaa kan jechuudha. Itti aansuun asitti buskuutii dhiqishuma si bukeesse ture. Buskuutii kanallee yaasetiniin eegasii xabbasna maxabashaa amma ka saambusaa irratti yaasee lixiisaniif akkana ta'e malee natsaadha. Saambusaa xaqalallee ture jechuudha. Kanaaf ammaan tana deebi'ee buskuutii kana dhiqishuu wayii bukeessa nama hin nyaatamu. Wallaahi ji'a ramadaana kana keessa kan nyaatamu lafa gajjiguutu baa'ata. Akka akkas hin taane illee jedhee gizee qixxama lama illee gizee bal'isaniitiin hin kukkisitti ciran ni hafa jechuudha. Akkan isin jaa hordoftoota kiyya. Egaa namoonni na gaafataa jirtanii masgiida nuu kennuu dandeettaa teemira niyyachuu barbaadna warri jettan rakkoo miti jechuudha. Maallaqa keessan ergadhaa teemira kaartoonii barbaadanii firiin barbaadanii akka niyyaa keessanitti isiniif geessuu danda'a jechuudha. Namoonni akkasittanillee karaa waasaappiitiin na gaafataa ooltan kallattimaan salaamu alaikum egaa jettaniin booda teemira firii hagana barbaada teemira kaartoonii hagana barbaada waan akkana barbaada.
naa barreessuudha. Gizee tokko dafee kan isiniin deebisnee fi waan hojiin bizina godhuufi yookaan sa'aatii immoo fa'uurinatti dawwaltan immoo isin jala kaasuun danda'u yoo ani mana oolu jechuudha. Walumaa galatti yoo meeshaalee fuudhuu baadhu fakkeenyaaf ka ordarii godhu jira, ka ordarii dura godheetiin dhaqee ilaaluu qabu jira. Bakka waa hedduu jira jechuudha. Ka mana keessa sirreessutu jira. Waan bisi ta'eef jedhisanii warri itti dawwaltan sa'aatii namatti fudhata. Maal gootarree isin sagalee naa kaa'uu qabdanii jechuudha. Waan barbaadan gaggabaabsanii sagalee naa kaa'uu qabdanii haala saniin isin keessummeessa. Inni lamaffaa osoo WhatsApp immoo irratti isinitti haasaa oolee WhatsApp immoo sayyoo gaccufe nama hedduun haasaa waan ta'eef sagalee nu jechuudha. Ol keessan harkaataa kanaaf sagalee keessan kaadhaa maqaa keessaniif biyya keessan wajjin haala saniin waan isin barbaadan isin ajajaa jechuudha. Namoonni meeshaa mana keessaa nagaafatan meeshaa mana keessaa akka fedhaa fi filannoo keessanitti sana qofallee miti haala yeroo irratti illee hundaaya. Waan waggaa lama dura waan waggaa tokko dura bite 6-5 dura bite hadha kanuma qofa barbaadan jechuun gaarii miti hin ta'ulle jechuudha. Akkasii fedhii keessanii irratti illee filannoo keessanii irratti illee osoma hundaayu waan yeroo irra jiru irratti hundaa jechuudha. Harka baay'inaan akkasii wanni biraa immoo meeshaa jiru keessaa bareeda akkasiin ifchisuu mata akka shakkiin qabaatinaan isiniin jaa hordoftoota kiyya. Egaa kan isiniin jecha afaaniin kan isiniin dubbattaa harkaan immootu waan dalagaa jiru argaa jirtan jedhetti yaada. Egaa viidiyoon kee daqiiqaa 8 qofa haga dhumaatti ilaala, laayik sheer gochuu hin dagatina. YouTubein kiyya akka duraa sanitti ilaalamaa hin jiru maaliif inni argitanii dalagaa onlaayinii kanaan biizii ta'ee viidiyoo akka duraatti kireet godhaan jiru yookaan gadhiisaa hin jiru. YouTubein kiyya mootu wantoota akkana kanneen dura waan sheer godheef hojii mana keessaa kanarraa eega jechuudha. Viidiyoo kaawwan akkasuma hin laallamu. Egaa hordoftoota kiyya haala saniin gizee xabbasullee walitti naan dhufne viidiyoo hin dhiise dhumarra kun akkana isinii walitti maashaallah tabaarakallaa ka faafaa jennee faraarrashne stoof irratti illee waan biraa dalagaa ture galgala egaa luluuqiin booda waan akka ruuzaa fooniin dalagee ture kaan immoo kun alhamdulillah akkanatti qopheeffannee jirra waan nama manaa qabnu. Akkana isiniin jaa hordoftoota kiyya namoonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii kiyya akka taatan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Namoonni jalqabarraa na hordoftan hundi keessanuu bakka jirtanitti fayyaa keessanaa tura. Na hordofuun keessan akkuma itti feetti haa ta'u ifaan dhaamee ture bakka kanatti deebi'ee ifaa ibsee kana waraabe. Egaa kana fakkaata namoonni rakabootii kana rakabootii kaati jettu kam jettan rakaboota hin jaaladhu isa kana yaa mastaawutiidha garuu xarzii qabaa diqqaa guddaa qabaa sadarkaa 3 qabaa jechuudha guddaa jiddu galeessaaf diqqishu kanaaf namoonni barbaadan bitachuu dandeettanii. Egaa akkana isiniin jaa hordoftoota kiyyaa jookiiwwan ta'anillee namoonni barbaadan akkanatti burcuqqoo isaa wajjin illee isiniif ibsuu danda'a. Burcuqqoon isaa garuu kan shaklaati jookiin kan maayikaati kan wal fakkaatu jechuudha. Kan maayikallee guutuma guutti jookiif burcuqqoollee maayikaa yoo barbaadan walli isiniif fakkeesse isiniif ajajuu danda'a kan wal hojii dhufullee jira. Isiniin jaa hordoftii kee shoorbaan kenna akkana jira hedduu namatti tolaa dhama qaba. Egaa akka dansaadha jechuudha. Fayyaafillee ajjaan hedduu barbaachisaa fi bareedaadha. Egaa viidiyoon kee kaarraa kanumaan raawwateetti jira hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin angolitti deebinutti oolmaa halkan keerii isiniif haa taatu isin jaaladha isin kabajaa nagahaan naa bulaa baay'ee.